Yaan maammee dhiifama godheetiif hin jira dhibbatti walaa jaartii ibsaatti maammeedhaafis guutuu isaaniitiif dhiifama godheetiif hin jira. Eenyu jechaan dhiifama godheef sodaa isaaniitiif miti. Rabbi jechaan dhiifama godheefan. Rabbi jechaan dhiifama godheef. Rabbiin dhiifama olii godhaa jee dhiifamaan gartee miti waa hundi irra olii dabaraadhaa jee. Saniifin an abbaa fedhee utaanaan kan namni hundinuu yoo jiraatanii hatta yoo kana balleessillee yoo jiraate an gara xiyyaanaaf oonaa illaa isin hin jeetin jira. Kana duuba gartee miti waan hin taanillee naan jee isin hundaa dhiifama isin godheetin jiraan. Eenyochaan dhiifama isin godhe rabbii tokkichaacha maammeestee jaartii ibsaatis hundaa'u dhiifama godheetiif hin jiraan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota xiyya bakka jirtan maratti nageenya xiyya kanonni irraa buqqeessin adda qabu isin jecha. Walitti deebineeti jirra akkam isin eegabdanii akka isin eegabdan abdiin isin irraa qaba. Baganaaf jiraattanii baga olmaanuu jiraanne. Takka faaratti waa'ee dhimma ibsaatii fi dhimma maammeedhaa waliin qabsiisa. Dirqama wal qabatte wanni kun akkuma ani dagartee Abdulees firraa gabbaasee mucaa gaafadhasan isinillee lafaan keessan dhageessanii dhibbaan dhibbatti namni gartee miti ibsaan akkas ta'u san keessaa harka qabu maammee ta'u agartanii jirtanii. Wanni maammeen jechuudha dila san guutuu nuus hidhee nuus azzabaa tureef waan biraatii miti. Akkuma gartee iccitiin isa jidduu iccitiin gartee isaa sun dirratti hin baanee fi Zeenabiin akka nama gargaaruu fakkaatee isii wajjin nu miidhaa ture. Gartanii dhugaan jirtu jechuudha tana. Ani dhugaan tun ni qallatti malee hin jettu. Maaliif dila san hundaa'u gaafa sanis waan takka irraa quban qabu. Badiinsa ibsaatis irraa quban qaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaakin ammoo ibsaan mul'achuu caalaa waan nama gammachiisaa jirtu. Ibsaanis mul'ate iccitiin tunis baate. Duraan bakka kanaan na yaachisaa ture. Kanaan booda garummoo ani dhimma maammee irraa waan takka illee hin qaban. Dhimmiti dhuunfaa naafisee hedduun jirtu. Naaf maammee hedduu dhimmitummaan dhuunfaa takka illee hin jirtu. Dhimmiti takka wani naaf maammee hedduu jirtu hin jirtu. Ani akka nama tokkootti ijaalleen ittiin qabaddu. Maaliif innis waan balleessee beekaa sanarra baala guuruu jira. Namni gaa waan balleesse yoo wanni sun jala dhaqqabamti jaal kan guyyaa namni yaadu akka dachaas waan kana iccitiin tun eelaan baane jeetiti rakkoo dila kan hunda ofirra fide jechuudha. Inni waan saniin dhoofadha jeeti ta biraa tattaafii godhu jira. Ta lammaffaa immoo deebi'ee rakkoo biraa keessa gale. Takka faaratti guyyaa ibsaa yaamtu namtitti masaratti yaamtu wajjin maammee fi isin wal harkanii. Fakkeenyaaf ibsaan nama bultii qabu nama hundaa beekaa bultii qabaa ilmaan qabaa agartan. Mucaan isaa guddaan amata 7 jira agartan nama kana qaba. Maammeen kun fakkeenyaaf yoo qaalittiin masaratti baantan tuni ani maqaalee kanaa kanallee babbeeku namtittiin tun jechuudha maammee ibsaa wajjin amma walitti dhufeenya qabaatanii hin qabaatanii aan addaan hin beeku san rabbii khaliqaa beeka. Walaakin ammoo isin eessara dhaabbattee maammee dhaa wajji walii galtee ibsaa akkana niin jaaladhaa ittiin heerumuu barbaada. Saniifuu na bira dhufuu ideeti akkaataa inni dhufu haala naamijjeessi gattee kan hundi jechuudha akkaataan itti ibsaan achi dhaqee waan san singaltee dhaqee achi boodatti akka inni teegaa waliinuu agartanii jechuudha mana gallaan keessaa utaaleewu. Maammeen gaafannaan maal jedha anis walumaan waan isin naggootin beeku hundaa waliin anis akka maal jiruun beeku waan isin naggootin beeku خلاص نايم جنان نيامي فيدا يامي جنان نيامي خانا رتي جورا ان قالتي وامراچتي واوباستي سن الله والا ربي خالق ابي خان نغلچو امو اني هنگا ماندورا وننچال جي گرتي تاو جروف امراتي متي دبچو سنين دندا دبچو لين بيخاسي برايل نمت بتون انت كاركوت ياو جلمنا ماتو جول گيم بيخون akka nama tokkotti rakkooti yaa wajjin takkaa nama wajji walgeetti sin beeku inshallah gara fuulduraatti illee ayyaa'een fedhu yaa'ee nama wajjin illee godhuun barbaadu. Maaliif badiisaa yoo balleesse kan hunda gartee miti osoo nama ibsaa kana waa godhe osoo beeku dila mana keessa taa'u suni hangi ibsaa mana keessa akkasii rakkatu maal ta'e gannee hanga nuti jechuudha hojiitiin qabnu sani silaa waan kana gartee miti namni fuudheen mana hakimaa geessu qabu isa ture. Nu duratti jechuudha namni gartee yaalii kana gartee miti akka ibsaa yaalamuuf namni jalqaba tattaaffii godhu isa ture itti jallise garuu rabbiin itti wallaalchise deebi'ee badii lamaffaa keessanii. Ana gara kiyyatti isaafillee waan takkaan dantaa takka illee hin qaban. Maaliif dhugaa bare namni tokko fakkeenyaaf dhugaa jirtu baruudhaaf nama kana qorata malee eega dhugaa bartee boodatti dhimmiti kun dhimma gartee miti na laallattu miti. Anammoo
maal irraa kan kee gartee miti maammeen kun maaltu isa duuba jiraay nuu kana gartee isa hubaa ibsaatti nu hidhuu danda'e waan jaamu kana bichaaf hin qoraddan. Qoradde irraa harkadde alhamdulillah rabbil alamin hime dhugaa jirtu hime. Kanaan boodatti garuu immoo yoo gartee Abdulaziz hin ajjeesaa jaa. Kuni nurraan fakkaatu waan dhugaan isin hin jaa. Yoo miidhaa naan gartee mi ayyaada Abdulaziz illee hin deeggaru. Dhimma dhuunfaa walitti hin qabnu waan ta'eef nuti bakka qortee bakka hijaa itti irraa baatanii miti. Dhimma ibsaa waliin nu fide malee wanni gartee miti nuuf isaan gidduu lolee dhuunfaan jiru. Ani duraanis bakka sana akkaan itti agartan sababa ibsaatiin ibsaa jechuu gartee miti yoo rabbi laaffise sheekha bira geessine jechuudhaan ibsaa fuudhee rakkoo kan nuti geessine malee waan takka illee gartee mi naaf maamee walitti dhufeenyaa fi hariiroo jechumtu waa walii qabnu qabnu alhamdulillah rabbil alamin. Ibsaa wajjin garuu immoo walitti dhufeenya numa qabna akkuma ajaa'ibaatti qabna. Saniifin gartee egaa saayiba kiyyannu kuni akkana wanni as keessa deemu jiru kun yoo gartee dhukkubni isaa kun dhibee akkasii kan ta'u ta'e jechuudha hin fuudhee mana hakimaa keessi rakkoo biraa as baase jechuudha. Kana hunda namni godhee itti gaafatamaan har'aas boruus taanaan ibsaa maraachuu isaatiif namni itti gaafatamu dhibbaan dhibbatti maammeedha. Ibsaanis ni beeka namtitti masaratti gaamus ibsaanis ni beeka ibsaanis fayyee jira maammeenis ni jira kanaan boodatti dachaas kanarraa walaba. Aywa fardiinis kunooti dirreenis kunooti maammeen nama jiru ibsaanis nama jiru maaliif waan kanarra godhuu dandeessee kan jaamu isaa fi ibsaa gidduu rakkoon dhuunfaa yoo jiraatte ani hin beekan waan irraa beekuun qabu tanin ammoo maammee irraa dhagee tanuma isin agartanii gartee nuundi waliin gara sana jechuudha haajara keenya maaltu yeroo an bira sani kanaaf jecha deebi'ee abbaa badiillee na godhu barbaadee alhamdulillah rabbil alamin rabbiin keessaa na baasee jiran. Waan kana dhimmoota akkanaa olii seenuudhaaf illee gartee yaadallee qabu rabbiin kaaliqni illee ni danda'a itti illee naqin maammee immoo ani hijaa dhuunfaa irraan qabu angara kiyyaan dhiifamallee godheetiif hin jira dhiifamallee godheetiif hin jira Abdulaziz taanaan kana keessatti haaloo biraa irraa baachuun hin ayyamaan yoomiyyuu taanaan nuti gartee miti waan biraatillee yoo gartee miti diinummaa hamtuu walitti hin qabnu hariiroo dhuunfaatu gartee miti dhimma dhuunfaati jennee ijaa diinummaa warra gaggeessu yoomiyyuu taanaan akka nama tokkotti karoora akkasiin qaban ilma namaa kamiyyuu miidhuudhaaf karoora qaban kamiyyuu hidhee azzabuudhaaf karoora qabu nin balaaleffadhaa waan akkana nama hidhanii tumanii azzabanii gartee miti halkanii guyyaa wanna godhu waan akka nama tokkotti nin balaaleffadha maal waan bu'aa takka illee waan hin qabneef jireenya kiyya keessatti nama miidhuun karoora kiyyaa mitan yoo rabbi na laaffise waan hin danda'uun humnatiyyaan xiqqoon qabuun nama gargaaruudhaan fedha malee humnaan qabajee nama irratti tuulu humnaan qabajee nama miidhuun suyyoo miyyuu taanaan karoora kiyyaa miteesi inshallah fuulduraaf illee waan akkanaan godhu gara fuulduraatiif illee gartee miti karoora akkasii hin qaban karoora nama miidhanii nama azzabanii nama tumanii hijaa warraa kafalachuudha ani hin qabu karoora akkanaa saniifinan edallee maammee takkitti an gadii lakkisaa hojeetiin yaadee ture waan biraa takka illee waan na fayyadu hin qabu hidhamee achi keessee fakkeenyaaf yoo ta'e hiikaan inni kan nu maalime takkaffaa yoo agartee miti namni kun yakka kana hojjete jettee qaama mootummaa beeksistee mootummaa firraa kan nu yoo kanan taane yoo kana booda waan akkanaa keessatti deebitee jettee akeekkachiisetti kan ta'e gallakkeessuudha maali onni biraa meeshaan isaati irraa fuudhanteesi san harka kiyya jirti san inni nu afaan itti naan gaafatu hin qabu saniin kan noon abbaa fedhee taanaan saniin kan noon nama fedhettu tana dhugaa walitti himna taabbaa feetee haa taatu meeshaan taabbaa feetee walaatamaan meettaati walaata ibsaa taati an taabbaa feetee haa taatu nan galchuan wayii yoo naaq amaanaa jaayeen akkanatanii amaanaa jedhamni akkanatin jiru waran dhimma sanii nan galchu walaakin ammoo kanaa achitti an waa'ee dhimma maammeedha yoo wulii yoo gallakkisneessa maaliif gabbeetiin gartee miti ammallee waan hin taane yaadu yoo jeesi sun gartee miti miidhaa matuma isaatiif boolla namaa qottee gadi hin fageessine jaanii boodiif itti qabxullee hin beektuti haada foonaafoo yaada foonaafoo itti haaduma abbaa footsanii yoo abbaa hin yoo jetti gaan oromoon akkas jettee akkoonti rabbi ramataa godhuufi gaafa dura hoggaa teessee zikrii gootu saniif ani karoora nama miidhuu fi nama hidhee nama azzabuudha hin qabu daawwattoota kiyya yoomiyyuu taanaan ani yaada akkanaatillee nama qabu miti gara fuulduraatiif taanaan akka namni gartee miti nama hunda bira dhaqee ijaa uummadhee akkaan ijaadhaan galuun barbaadu kana miidheefis hundaa'uu dhiifama godheetiif hin jiran
jaartii ibsaatiif illee dhiifama godheetiin jira laannoo nam fayyadu yaa gara qabadee deemes jaartii namaatiiti hariiroon naafisee iddoo jirtuu jirtire khalas dhaqee ibsaa bira dubbisee deebii namni naaf inni dhimma walii qabnu naaf ibsaadhaa mire yoo walii galle afaan nagaatiin dubbiseetiin biraa deema yoo waldinni immoo addaafna tanaachi maaltu jira kan inni beeku kana akka nama tokkotti ana abbaa fedhee utaanaan garaa itti jabaadhee gartee mi garaan namaa miidhuun qabuun kalaas iccitii jirtu irraa baradhee kanaan boodatti gartee wanne kanaa kun akkana irra hin geenyeef irraa barachuudhaaf malee hidhee cafaqee maal godhu karoora kiyyaa miti kunan kanaachitti an akka kiyyatti gartee miti maammeen magaalaa isaa seennatu tasanii inni kanaan boodatti gartee waan hin taane yaadee hojii san isaa beekaan san nan galchu ta'ammaa garuu immoo maqaa kiyyaan qabamee hidhamee taa'u jiraa mire arraan tanuu kee fakkeenyaa fi abdiin kun yookaan kanachi keessatti yookaan akka malee miidhutee maal nun jaan booda dachaastuutu akkana isaaf dachaasii qabee maammeen ibsaa eenyu abdiin ajjeesee kunnarraa hafan qabu. Nuti gartee akka fayyadallee taate nuti oromummaa walii qabna waan biraatillee miti. Dhimmi dhuunfaa ta'uu nuuf iddoo hin qabdu mire akka feene yoo taane dhimma garaa walitti hin jabaannee waliin miidhuu hin qabnu nuti. Kalaas namni sun balleessee eega badiisaa fudhatee boodatti deemuu qaba. Balleessee achitti onnee hafee takka illee hin jirtu. An akka kiyyoo taate. Saniif yoo achi gabbee waan biraatii yaadi ga'u immoo san isaa beekaa. Sanis gartee miti hamtuun abbumee yaadi gartee miti karaa keetiin kairume yaadi gaanii mire akkasuma barra. Akkanuma guddana na fakkaata akkasiin hundinuu akkasuma. Nama dhiiga baasallee ati aanan obaasuma jechaa namni jechuudha nuti akkanuma beekna. Namni kun namiidhe lakki hangaan isa kana caccabsee laamsheessee akka gartee hoggaa inni akka isaa gabbee sawoo dhabee gartee miti laaffatee mana galu takkatti cafaqa yookaan caccabsaa namni hin jiru. Nuti aadaa qabna safuu qabna. Dhiifamaanis gartee miti irra ol kutuullee ni beekna nuti. Akka inni ate ta'uun qabnu wajjin. Isaan nu miidhe inni gabbaalee isallee miidhuu karooran qaban. Inni akka fedhetti badaate ani deebi'ee hojii badaatu hin qabu. Namni badaan waamicha badaa siyaameeti owwaatinsa hamaa si owwaachisaa jiran. Yoo inni har'aan tan akka fedhe jee gartee miti akka fedhetti nu miidhate ani deebi'ee yoon har'a irraa hin miidhajee akka fedhetti akka wannaatti yoon ka'anis har'a irraa hin qabadhe jee miidhe. Innis gaafa achi gabbee hijaa gara qabatee ba'a. Hijaan sun ammoo boodeessa dheetti ni beektan isinuun. Saniif ibidda kana dhaamsuudhaaf dhiifamaan irra olii kutu qabnaan akka wallaala kiyyaatti akkanaa jechuu barbaade. Waan amma jiru kana gartee miti lola amma deemu jiru kana dhiifamaan yoo irra olii kunne malee hijaan gartee hijaan haa galtee jennee rakkoo biraati rakkoo biraa keessa ol galchina. Nuuf bu'aan qabdoon kun gara fuulduraatti isaanaan. Babal'achaa deemti. Miidhaa baay'ataa deema. Hijaan heddummachaa deemti. Namni booda osoo deemuutiti namni kun waliin bobba'a. Osoo dubbiin bakka san hin geenyetti eega gartee rakkoo jirtuu fi dhugaa eegaa agarree boodatti nu duraanis wanni barbaadu dhugaadhaa mire dhugaan nama qubsa malee dhugaatiin nama qubsisetti Oromoon. Dhugaa agarreemi. Dhugaa harkineemi. Ibsatti namni ibsaan gartee miti intala isaan akka ibsaan intala san bira haala mijeesseef ibsaadha. Maammeedhaami. Ansa waan kabalteetii fi akkaataa itti gartee jechuudha itti dhimma isaanii akkaataa inni waan ibsatti inni yaadee akkas godhan beeku sannan galchan nama lubbuun jiru ibsaanis. Waan kana wanniin osoo ibsaan hin mul'atin hin gaafatiniif wayiifin hin gaafatini. Ibsaan mul'ateemi ni jiraami dhageemi. Haadha mana isaatti hundaa wajjin haati mana isaa hundaa waan jiru hunda itti himteemi. Anaa itti himteemi. Kalas awwaan biraa waan takka waan hin jennin qabu. Haati mana keetii akkana nu miitee akkasin nu tumtee akkas nu goote hin jenninan nan galchuun kun dhimma kiyyaa miti. Deebi'ee fakkeenyaaf gizeen akkana jee ibsaan akkamitti akkana goota jaa bultiin isaanii diigamte maqaa dachaasii bultiin isaanii diigamte jechuun inni ofummaas. Sababaa keessatti bultiin tani diigamte xiqqisho namni afaan keessa ol bite boon gaafa kaanu barsiisachaan bultii tiyye diigati. Adaanati nama kanaa jechuun afaan qabu. Kana hundarraan maachitti haa wal faamanii. Abbaan bultisaa diigee fi bultisaa diigamanii ani maqaa kiyyaan akka wanti takka illee namtuun hojjetamtuun fedhan. Maqaa dachaasin. Maammeetis an kanaan boodatti gara kiyyaan dhiifama si godheetiin jira. Dhiifama si godheetiin jira.
خلاص abdii irratti bilbilaa abdiin haga silakkisu walaakin ammoo dhimma biraa takka illee gaafatina waa'ee dhimma meeshaa na gaafatte immoo sannaafisi wal faaman karaa gabaabaan siima waa'ee dhimma meeshaa irratti sin dhaga'u ammoo ati lubbuu teetiin gartee nagaan jiraadhuan dhugaan siimaati waa'ee meeshaa fi kana haasoo dubbannetti nagaan deemu qabenne takka hafuura takka irraan fedhu ammoo deemee haa jiraatu akka nama tokkotti ammootummattis hin kennu ibsaan gartee miti yoo barbaade ibsaan naachitti ulii fedhu mootummaa akka kan ibsaadha ka fedhu gartee miti akka aannan galchu an kan narraa eeggamu maali ibsaan narra badeemi ibsaan narra badeemi narraa mul'ata ibsaan mana galche haadha mana isaa tagartee halkanii guyyaa as akkana naqabaa turte hojii wal garsiisee nagaan jiraatan takka wanni gartee kanaachitti naafi maammee dhimmatee dhuunfaadhaa tagartee waliin nuuf iddee halkanii guyyaa wal fuuloolee duruu dhaabdu hin jirtu waan ta'eef saniif antanii dhaammadhaan ganuma angara kiyyaan maammee dhiifama godheetiif hin jira dhibbatti walaa jaartii ibsaatti maammeedhaafis guutuu isaaniitiif dhiifama godheetiif hin jira eenyochaan dhiifama godheef sodaa isaaniitiif miti rabbii jechaan dhiifama godheefan rabbii jechaan dhiifama godheef rabbiin dhiifama olii godhaa jee dhiifama angartee miti waa hundi irra olii dabaraadhaa jee saniifin an abbaa fedhee utaanaan kan namni hundinuu yoo jiraatanii hatta yoo kana balleessillee yoo jiraate angara kiyyaan haafa'u naa illaa isin hin jeetin jira kana duuba agartee miti waan hin taanillee naan jee isun daa'u dhiifama isin godheetin jiraan eenyochaan dhiifama isin godhe rabbii tokkichaacha maammeestee jaartii ibsaatis hundaa'u dhiifama godheetiif hin jiraan gara kiyyaan akkanaan jechuu barbaade dhiifama isin godhe maammeenis ulii kanaa achi akka nama tokkotti naamusaan deemee jiraachuu danda'a. Kanaachi onnee walitti nu hafe takka illee hin jirtu hanganaan isin jechuu barbaada daawwachuu nagaan naa turaan isin jaa.